Hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya alaa fi biyya keessa teessanii miidiyaa keessa miidiyaa caffee hordoftan marti keessan ashama harka fuune akkam jirtu isiniin jecha qophii keenya torbaniin isin biraan ga'uun beekamnu qophii farra iyyummaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Qophiin keenya farra iyyummaa guyyaa har'aa qopheessinee isin biraan ga'uuf dhufnes keessummoota hedduu qabannee isiniif dhufnee jirra. Keessummoonni keenyas hojjettoota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hoogganaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaanti Sanyii Idashuu akkasumas kutaa faayinaansii irraa amansiisaa akkasumas hojjetootaa fi communication directorii qabannee isiniif dhufnee jirra. Aga xumura qophii keenyatti nu hordofaa faana bu'aa nu dhaggeeffadhaanis affeerraa keenyadha. Egaa baga nagaadhaan waamicha keenya hawwattanii sa'aatii keessanirraa gaaffiif deebii nuyi isiniif qopheessine gara keenyatti dhuftanii isiniin jenna. Isin maraanuu. Gaaffiif deebiin keenya guyyaa har'aa nuyi gaggeessinus yaadota muraasa irratti kan mari'annu jechuudha. Akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baajata waggaa cufatee jira. Baajata waggaa beeksisaa turre. Baajatni waggaa guyyaa 8tiif biiroo muummee waldichallee akka cufamee ture miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ni beeku. Isaan kanarra dhaabachuudhaan yaadota marii hedduu akka kutaa faayinaansiitti akkasumas akka hojjetootaattis gaaffii qopheeffannee isin biraan ni geenya jechuudha. Kan gaaffiif deebii keenya irraa eegallu kutaa faayinaansii irraa kutaa faayinaansii guyyaa har'aa gaaffiin isin gaafachuudhaaf qophoofnee jirrus baajata waggaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjetee guyyaa 8tiif turtii taasisaa ture. Mee maal fakkaata? Akkamiin ilaaltan? Tole galatoomadha. Carraa kana argamee anarratti maachuu biyyaa guddaa galatoomaa jecha. Akka waldaa dargaggoo caffee waldaa hojii gamtaa keenyatti bajanni 2013 guyyaa 8tiif ture xumuramee jira. Innis haala kamii fi akkamitti akka xumurame ibsuun barbaada kutaa faayinaansii waldaa dargaggoo caffee keenyatti. Bajanni waldaa keenya ooditaroota eksternaalii ta'anii intarnaalii waliin kan hojjetan guyyaa 8tiif kan turan kan akka nageewwan baasiif galii hardi koppiisaa soofti koppiisaa wal bira qabanii leejera baasiif galii adda baasanii haala miidhagaa ta'een miseensonni keenya maalirraa akka jiran haala sheerii wal qabatee sheeriiwwan namoonni meeqa bitachuu akka qaban 2013 hanga ga'utti baay'ee isaanii carraa kanatti fayyadamanii kan bitatan ta'ullee 2014 irratti immoo kana caara daran sheeriitti fayyadamanii abbaa aksiyoona kana akka ta'an jajjabinas nu kennanii deemanii bajata keenya gaafa cufnu walumaa gala haalli herreega keenyaa qabiinsa herreega keenyaa bifa ooditaroonni eksternaalota itti koomenti nu godhan bifa bareedaadhaan haalli qabiinsa keenyaa akka jalqaba keenyaa osoo hin taane haala miidhagaa ta'een kan nu jajjabeessanii deemanii. Hanqinni jiruu fi ciminni jiru akkamiin ibsamaa ture akka ija herreegaatiin? Tole galatoomadha. Hanqinni jiru tana dura wanti nu qunname ammaan jiru hanqina jedhanii fudhannu nuyi wanta herreegni kan herreegamu sanadootani. Sanadoonni kun immoo haala gaariidhaan waan dhiyaateef haala isaan barbaadaniin dhiyeessa waan ta'eef kana dura hanqina jedhanii wanti isaan nuuf kaa'anillee jiraachuu baatu bifa siistama keessaa akka galu akka hanqinaatti fudhatanii jennee ayyaannu siistamaan akka pistirii kan akka siistamoota akkasii kanaan akka hojjetamuudha kan nuuf eeranii deemanii nutillee yaa akka jalqaba keenyatti oduu hin taane fuuldura akka pistirii akkaawuntiin pistiriin dirqama nu barbaachisa qabiinsa herreegatiif akka kutaa faayinaansitti isa kana hanqinaa hin jenne wanta nu jajjabeessu waan fuulduratti hojjennu haal duree hojii keenyatti nuuf kaa'aniit nu biraa bajata keenya nuuf hojjetanii deemanii jechuu barbaadeen. Galatoomi atillee baga gammaddee xumuramuu baajata waggaa walii wal qabatee jechuudha. Gaaffii keenya ittaan immoo gara hojjetootaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti kan deebisnu. Gaaffii keenya gara hojjetootaa hojii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti kan isin deebisnu ta'a. Tolii baga nagaadhaan yaadaan qooduuf heeyyamamaa ta'uu keetiif guddaa galatoomi isin jecha. Hojii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjetu mee akkamiin kan hordofamaa jiru? Baajataanis wal qabatee akkuma caasaatti hojiilee waldaan hojjechaa jiru
bifa kamiin kan ilaalamaa jiru akkamiinis kan to'atamaa jiru qabeenyi waldichaa. Egaa galatoomaadha. Duraan dursa caffee miidiyaa isitti nu waamtanii nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa isin jecha. Baajata waggaa yookiis immoo hojii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjetu akkamittiin hojjeta jechuu keessaniif guddaa galatoomaa gaafii bareedaadha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo jalqabaatiifis kaayyoo gurguddoo qabateeti kan inni dhufe. Akka waliigalaattis immoo adda durummaadhaan tokkoffaa ba'eeti kan argame akka qaama federaalaattis ta'e gama kamiiniyyuu bifa tokkoffaatiin ija durummaatiin ilaalameeti kan argame jechuudha. Sababiin isaa dargaggoota hedduu qabatee waan jiruuf, lammaffaa irratti immoo hojii dhabdoota gara hojiitti galchuudhaaf waan jiruuf, sadaffaa irratti qaala'insa gabaa tasgabbeessuu irratti illee baay'ee hojjechaa waan jiruuf adda durummaadhaan badhaasota adda addaatillee argamsiisee jira. Qabeenya akka caasaatti qabu akkamiin kan hordofamaa jiru? Qabeenya fakkeenyaaf caasaa hedduurraa qaba waldaani. Caasaa qabu kanarratti akkamiin kan to'atamaa jiru? Qabeenyi waldichi qabu. Qabeenyi waldichi qabu ija kamiin kan ilaalamaa jiru kan jedhu irratti jechuudha. Qabeenyi waldaan qabu qabeenya waldaa sun ta'in amma fakkeenyaaf qabeenya waldaati jechuun qabeenya kooti jechuudha. Anis akka hojii to'atummaa kiyyaatti bakka bu'ee itti gaafatamummaa kiyya kanan ba'aa jirudha. Lammaffaa irrattis qaamni achirratti argamu miseensa keenyadha. Miseensa waldaati waan ta'eef akka qabeenya isaatti ilaaleeti kan inni hordofaatii jiru jechuudha. Agaarraatti qabeenya jiru irratti badiin tokko hin geggeeffamne maaliif hundumti isaatu abbummaadhaan irratti kan hirmaate eeggachaa jiru jechuudha qabeenya isaa. Isa kanaanii yaada gaariidha. Hojii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjechaa jiru akka caasaattis ta'e akka kutaa biiroo muummee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti bifa gaariidhaan akka to'atamaa jiruu fi bifa bareeda ta'een akka deemaa jiru illee hojii to'ataa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa tola san nuyi bitee jirtaa guddaa galatoomii siin jenna. Miseensi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas akkasumas hordoftoonni miidiyaa caffees akka isaan yaada kee hubatan abdii qabna. Gaaffii keenya ittaanu daayireektara kominikeeshinii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan ta'an obbo Taammanaatti kan dabarru ta'a jechuudha. Obbo Taammanaa guddaa galatoomaa asitti nu argamtanii yaada keessan nu qooduudhaaf eeyyamamaa ta'uu keessaniif jecha gara gaaffii keenyaatti kan inni isin dabarsudha. Gaaffiin keenyas inni jabaan yookaan immoo inni jalqaban teekinooloojii fi infoormeeshinii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiif amma murteessoodha. Gara fuulduraatti illee teekinooloojii fi infoormeeshinii akkasumas kominikeeshiniidhaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojiilee akkamii hojjechuu qaba? Gara fuulduraatti immoo hojiilee akkamiitiin kan inni hojjechaa tures kan inni hojjechaa turee fi kan inni hojjechaa jiru bifa kamiin kan deemamaa jiru kan jedhu irratti akka nu ibsitan barbaanna. Tole galatooma waamicha nu gootanii caffee miidiyaa irratti gaaffiif deebii akka hirmaannuuf yookaan akka nu dubbachiistaniif carraa nu laattaniif anis akka kootti isin galateeffadha hacee yookaan joornaalistii keenya. Egaa waa hunda dura gaaffii keetu siin deebisin anis gammachuu natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Keessaawu dadhabbii isaa joormaa isaa waggaa amma kana lakkoofsi yeroo amma kana ture irratti maalirra jira eessa jira jedhee of ilaaluudhaaf waldaan keenya of kennee waldaan hojii gamtaa waajjirri hojii gamtaa federaalaa yookaan koomishiniin federaalaa ofanii odiit godhanii waan hunda adda baasanii bu'a qabeessummaa keenya mirkaneessanii karoora gaarii qabachuu fi raawwii gaarii qabaachuu keenya nu mirkaneessanii guyyaa kaleessaa ibsanuu kennaniif baay'een gammadee gammachuu natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Asumaan hundumni keenya iyyuu baga gammanne jechuun barbaada. Dabalataan gara gaaffii na gaafateetti yoon deebi'e shoorri odeeffannoo fi teekinooloojii yookaan immoo kominikeeshin teekinooloojii akkuma dhaabbata kamiifiyyuu barbaachisaa ta'e dhaabbata keenyaafis barbaachisummaa isaatti in amanna barbaachisaadhas jennee lafa keenya itti amannaan kan ittiin hojjechaa jirru. Maal fayyada maal godha yookaan immoo maal inni bu'aan isaa waldaa kanaaf kan jedhuuf immoo
Inni jalqabaaf inni dursa odeeffannoo barbaachisu odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo qabatamaa ragaadhaan kan deeggarame waan qulqullaa'e waan haqaaf laaqa hin qabne waan saaxoon irra hin jirre qaama odeeffannoon barbaachisu biraan gahuudhaaf kutaan kun yookaan toorri kun hin fayyada. Yeroo akkas jennu odeeffannoo kennuun yookaan immoo communication systemiin duration yookaan immoo yeroo sadii qaba, dhawata sadii qaba. Pre communication jira, during communication jira, post communication jira. Taatiin tokko ta'uuf yeroo jedhutti waan akkasii ta'uuf deema jennee odeeffannoo qulqulluu miseensota keenyaaf ilaanna jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo waajjirri hojii dhambira hojii dabalataa hojjechuuf yookaan kan akka yeroo darbe odiitiin yeroo godhamee ture sana waan akkanaatiif yeroo waajjirri hojii keessummeessa miseensaaf al miseensaa gochuu hin dandeenyetti dursineetu akka namni kamiyyuu hin dadhabneef akka namni kamiyyuu yeroo isaas qarshii isaas humna isaas hin gubneef guyyaa akkasii haga akkasii waan akkasii ta'a waan ta'eef kana eeggadhaa jechuun jira. Kun dursinee kan goonu pre communicationidha jechaadha. Duringiin immoo yeroo waa tokko hojjetamaa jiru observe goone ilaalleetuma irra dhaabbannee yookaan monitor gooneetuma ila amma waan akkasii adeemaa jira. Laayivii sagantaa dabarsuun jiraachuu danda'a. Yookaan hojiin tokko yeroo hojjetamaa jiru sadarkaa kanarra ga'aa jira amma sa'aatii kanatti jennee dabarsuu ta'uu danda'a. Eventii yookaan immoo sagantaa qophii adda addaa yeroo qabnu qophiin sun adeemsa maal akka fakkaataa jiru jalqaba hamma dhumaatti dabarsuu danda'a. Inni kun immoo yeroo during communication jennu at the time yeroo sanatti waan darbu sana dabarsuu jechaadha. Inni biraan post communication inni kun immoo maaliif nu fayyada gaa'e erga wanni tokko ta'ee booda taatee sana wanni akkanaa kun sagantaan akkatti qabame yookaan taateen akkasii kun yeroo akkasii keessatti bifa akkasiitiin xumurameera yookaan godhameera hojjetameera darbeera jenneetu odeeffannoo ga'a dabarsina. Inni kun karaa communicationiiti yookaan odeeffannootiinidha. Gama teknooloojiitiin hodhufnu immoo egaa teknooloojii ala jiraachuu hin danda'u. Namni kamiyyuu keessumaa bara jaarraa 21ffaa kana keessa qaamumti kamiyyuu amma bineensi lagaayyuu mukti bakkee caakkaaniyyuu teknooloojii ala jiraachuu survive godhuun itti ulfaatee jira. Kanaafi teknooloojii ala jiraachuun hin danda'amu. Maaliif? Tokko waan hojjechuuf barbaadan tokko karaa salphaa ta'eef karaa ifa ta'een humna cimaa utuu ittiin baasin maallaqa hedduu utuu hin qisaasessin karuma salphaa karaa gabaabaadhaan hojjechuudhaaf. Lammaffaan waan hojjechuuf yaadan tokko immoo yeroo eeganii yerootti xumuruudhaaf yeroo gabaabsachuu yookaan qusatachuudhaaf hin fayyada. Inni sadaffaan immoo waan qaban hundumaa kood godhanii kaawwachuudhaaf akkuma kiisa keenya yookaan boorsaa keenya ziippii goonee yeroo tokko cufnee kaawwannu teknooloojiin waan qabnu kanallee ziippi godhee nu kaa'uudhaaf shoora olaanaa waan qabuuf inni dhuma akka gaardiitti teknooloojiin waldaa keenyaaf hin fayyada. Gaardiidha yeroo jennu wantoota adda addaa adda baasee teknooloojii garaagaraa fayyadamee kan nutti deemuuf yookaan immoo teknooloojii garaagaraa fayyadamees immoo waanuma nuyi hojjennu kana isa keessaas isa alaas waan hundumaa firfirsuuf kan deemu hundaafis teknooloojiin keenya gaardii ta'een fayyada. Murteessaadha. Eegduu nuu ta'a jechaadha. Eegduu ta'ee nu fayyada. Gama kanaanis hin fayyada waan ta'eef irratti hojjechaa jirra. Sanaan hojjechuuf deemna. Moor cimsinees immoo ittiin hojjechuudhaaf yaada qabna jechaadha. Teknooloojiin egaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiif isa ijoo akka ta'e nuuf himtanii jirtu. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Gaaffii arfafaa keenya gara pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti kan isin deebisnu ta'a. Pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Obbo Sanyii Dashuu baga gammaddan isiniin jenna. Odiitii yookaan immoo baajata waggaa bara 2014 hojjetamee goolabamee jira. Isa kanaan gammachuu kanaan baga isin ga'e isiniin jecha gaaffiif deebii keenya kan itti aanutti kan dabarru ta'a jechuudha. Baga gammaddan. Gaaffiif deebiin keenya gaa inni itti aanu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa baajata waggaa
bara tokkodha moo bara waggaa lammaffaa isaa keessa jira. Waggaa lammaffaatti seenee jiru hundeeffamni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan waldaan baajata waggaa hojjechiisuu eegale waggaa tokkoffaa isaati moo waggaa lammaffaa isaati? Waldaan tokko waggaa lama guute kan jedhamu bajata lama nyaateedha yookaan bajata lama bule kan hojjeteedha. Waggaa lama kan jedhamu bajata tokko kan jedhamu immoo fakkeenyaaf jaaffaa 2012 kan hundeeffne ooditiin amma hojjetamee jirus immoo erga guyyaa gaafa sartifaayer taanee waraqaa beekamtii sartifikeettii fudhannee erga waldaa ta'uu keenya erga beekamee qabee gaafa bultii 11 ji'a 9ffaa 2012 irraa hanga gaafa bultii 30 ji'a 10ffaa 2013 jechaadha. Kun jechaan ji'a bajata ji'a waggaa tokkoof ji'a 4 ta'a jechaadha. Kanaaf jalaa erga inni cufameedha. Amma kan waggaa lammaffaa isaa kana waggaa bara 2014dha herreega kan ta'u jechaadha kan hojjetu. Kanaaf waggaadhaan kan jedhamu sanee 30 irraa hanga sanee 30tti waan ta'eef ji'a 10ffaa irraa hanga ji'a 10ffaa 30tti waan ta'eef isaan san jidduu kan jirutu ta'a. Ammaan boodadha kan ji'oolee arcaatii qaban irraa cite kan ka'umsa irraa amma ga'umsaatti ji'a 12 oodiitii gochuu kan dandeenyu jechaadha. Kanaaf an waggaa tokkoo fi ji'a 4 kan oodiitii ta'e kun immoo jechaan baay'ee walirra tuulamee turedha. Haalli hojimaata mana keenya calqabarraa kaasee baay'ee namnis waan baay'achaa tureef miseensi 10,000 tifiyyuu herreegni isaa jira hin jiru jedhee adda baasuun dirqama murteessaadha jechaadha. Namni tokko qabsaa'ee ijaarama qabannee jirra hundeessinee jirra hoogganaa jirra jechuu kan danda'u ooditii goosisee fi fayya qabeessummaa faayinaansii isaa yoo beekuu danda'e qofaadha jechaadha. Yoo san hin taane wanni jiru hundi isaatiyyuu gaarii miti jechaadha. Kanaafuu dirqama labsii 985 muraa 2009 jalatti keeyyata seeraa yookaan immoo boqonnaa 52 jalatti akka hundaa'etti yoo hanqate waggaa tokko keessatti herreega goosisuu qaba jedha waldaa tokko irratti. Nus labsii kana irratti hundoofne yeroo ammaa kanatti ooditara mootummaatiin ooditii goosisuun kan keenya yeroo isaa eeggatee waan ta'eef waan ajaa'ibaati jechaadha. Warra kaanifis barnoota kan ta'udha. Baay'izawee labsii kana qabannee yoo fiignu gabaarra yoo fiignu akkuma warri amantaa Pirotestaantiidha wangeela qabatanii jooran nus labsii kana qabannee jooruun baay'ee natti tolaa jechaadha. Sababni isaa labsiin kun uummata Oromootiif tanaan dura ifan turre. Labsiin kun dargaggeessa keenya baay'eedhaaf ammarree hin gallee fi otuu galee fi labsii kana irratti hundaa'ee dargaggeessi keenya magaalaa Finfinneetis ta'e mootii magaalaa Finfinnee keessattis ijaaramee waliin hojjechuu, waliin nyaachuu, maatummaa jechaan maal fakkaata kan jedhamu ida'umsa jedhamu an siyaasatti fudhatamuu hin ta'in ida'amee walitti ida'amee maatiiniif maatii walitti dhufee tokko ta'ee waliin hojjetee akkamitti akka guddachuu qabu kan ibsu ta'a jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin labsii kana irratti hundoofnee deemuun kan keenya alaabaa keenya agartee yoo ta'e kuni alaabaa sadarkaa biyyaatitti kan nu hoogganu isa kana sadarkaa biyyaatitti waldaalee 98,400 iyyuu alaabaan keenya isa kana jechaadha. Alaabaan waloodhaan alaabaa waldaa kan dhuunfaa keenya garuu waldaa caffee hojii gamtaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin alaabaa mataa keenya ta'e faajjii keenyan ni qocannaa jechaadha. Amma kominikeeshiniin kanarratti inni hojjeta. Asii kanaan wal qabachiisee kabajamtoota fi jaalatamtoota faayinaansis hojjetootas akkasumas baay'ee kan qabanyuu fi yeroo ammaa kanatti miidiyaatti irra akka ol guddannuuf gochuu kan danda'e kutaan kominikeeshinii keenya kutaa kominikeeshinii mootummaa yookaan waajjiraalee gadaanuutirra dachaa 5 kan sadarkaa caalutti kan jirru yeroo ammaa kanatti. Kanaaf bifa kanaatiin caalmatti kan deemnudha. Kanaafuu qaamni yeroo ammaa kanatti jiru hundi burjaaja'ina keessaa warra bahee burjaaja'uu keessa warra hin jirre sumaayyuu dabalatee burjaaja'inaan alatti warra ifa arge jechaadha. Warri dukkana jiru ammas miidiyaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa
teelegiraamii garaa garaa banateeti kan deemu ganaa isaan dukkana keessa deemaa jiru jechaadha. Kanaafuu nu ifee jira. Nuuf ifee yoo jennu nu gaggeessitoota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaatiif qofa oduu ta'in miseensota waldaa dargaggoota caffee hundaafuu ifa ta'ee jira jechaadha. Kanaaf iftoominaan deemna. Miseensi tokko herreegni isaa akkamitti beekamaadha. Waggaadhaan akkamitti ooditii ta'a. Leejarri mataa isaa hin ba'aa fi faayinaansiin booda irratti kan ibsa godhu hin jiraata. Ani itti deebi'ee too ibsu hin jiraata. Kanaaf leejara san irratti gadi dhaabbatee miseensa san ji'aan dhalli miseensa sanaa bu'aan miseensa sanii maal fakkaata kan jedhu waggaadhaan leejarri mataa isaa erga ba'ee fi boodatti teekinooloojiidhaan akkuma sila faayinaansiin kaasuudhaaf jedhe piiksirii irratti galuu qabna jedhamee jira. Piiksirii irratti akkamitti galama? Amma SL'dhaan kan fayyadamaa jirru. SL akkamitti gara piiksiriitti naannessina? Akkamitti teekinooloojiidhaan walitti hina? Kan ammoo koominikeeshiniinis faayinaansiinis nus hundi keenya iyyuu hirmaannaa irratti godhanneetoo iftoominaan of ta'uudhaan of kennuudhaan balbala keenya bannee teekinooloojiidhaafis ta'e qaamolee hundaafuu harka keenya banaa goone hanna nannetti aga sobnetti akka aga tummaatti hin deemnetti wanni si dhokachiisu hin jiru. Wanni si sobsiisus hin jiru. Wanni si kakachiisus hin jiru. Wanni si kadhachiisus hin jiru. Kanaafuu teekinooloojiin dirqama murteessaadha. Qofa oduu hin ta'in eegumsi waldaadha dirqama barbaachisaadha. Miseensonni martuusaa jabaatee cimee faana deemuu qabna jedha. Kanaaf aga danda'ama ta'een kan waggaa tokkoo fi ji'a afuriitti kan ooditiin ta'ee jiru. Kanaaf jabaannee miseensi keenya herreega isaanii maalii isaa immoo yaa'ii waliigalaatti irratti kan waliin haasofnu ta'a. Kana fakkaataa jechaadha. Guddaa galatoomaa gaa baajata waggaa tokkoo fi ji'a afuriif kan hojjetamaa turedha jechuudha. Pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas herreega waggaa tokkoo fi ji'a afurii hojjetamaa ture bifa kanaan kan ibsaa turanii. Gadi fageenyaan isinis mana keessan teessanii akkasumas miidiyaa caffee biyya alaa biyya keessa teessanii kan hordoftan marti keessan yaanni pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa isiniif ibsan hifa jennee yaanna akka ittiin bohaartanis abdii qabna. Gaaffii keenya ittaanus immoo garuma kutaa faayinaansiitti kan isin deebisnee kutaa faayinaansii wajjin turtii taasistan ta'a jechuudha. Gaaffii keenya ittaanus akka faayinaansii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti siistamni herreegaa isin ittiin fayyadamaa turtanii fi gara fuulduraatti illee fayyadamuudhaaf qophii irra jirtan maal fakkaata kan jedhudha gaaffiin keenya jechuudha. Isa bal'inaan miseensonni waldaa keenyaas kan toora miidiyaa caffee hordofan akka ifa ta'uufitti jechuudha. Siistamni waldaan duraan karaa toora herreegaatiin fayyadamaa ture bifa kamiin kan hojjetamaa turedha. Amma immoo gara fuulduraatti odiitii waggaa tokkoo fi ji'a afuriin booddee bifa kamiin kan hojjetamuu qaba jedhamu irratti bareechitanii yookaan immoo mimmiidhaskitanii akkasiin miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa biraan geessan isin gaafanna jechuudha ibsuu dandeessu. Tole galatoomadha gaaffii taanuuf gaafattanii fi galatooma jecha kana dura waldaan keenya qabiinsa herreegatii wal qabate haala kamiin hojjechaa ture bifa kamiin bifa ammayyaatiin immoo bifa moodernii ta'een immoo bifa duraan hojjetamuun isa jedhuu fi amma immoo fuulduratti akkamitti akka hojjetamuu qabu gaaffii jedheef kanan jechuu barbaadu waldaan keenya kana dura haalli itti hojjechaa ture bifuma waldaalee gara garaa muuxannoowwan adda addaati irraa fudhatamaniin kan akka joornaal leejara irratti qabachuudhaan leejara baasii kophaa qabatee leejara galiis kophaa qabatee nagee baasirraa gara leejara baasitti nagee galiirraa gara leejara galiitti haala lakkoofsa nageetiin teechisee bifa saniin galmeessuudhaan herreega isaa ji'a ji'aan cufaa hanga hoggaa ga'utti herreega isaa herreeggatee baalaansi godhatee hojjechaa turedha. Amma immoo bara ittaanutti si'achi fuulduraaf maal gochuu qabaa bifa ammayyaa ta'een herreega ammayyaa ta'een piistirii akkaawuntiingi isa jedhu sanaan siistama keessa galuuf Excel irraa gara piistiriitti bifa kamiin hojjechuu qabaa. Akkamittis siistama kana keessa galuu qaba. Akkamittis waldoolee akka Afrikaattis haa ta'u akka biyyattitti dorgomuudhaaf siistama kana keessa galuudhaaf qophii irra jira jechuudha. Bifa kamiin hojjechuu qabaa bifoota siistamoota amma jenne kanaan isa soofti koppiidhaan jiru kan gara hardi koppii irraa gara soofti koppii jiru kana guutuu isaa hojjechuudhaan miseensonni keenyallee herreegni isaanii ji'a herreegamaa fi gaafa deemu guyyaa guyyaan akka eegdutti eegumsaan akka hojjetamuuf
bakka akka jiru waldaan kun eessa ga'e iddoo kam akka ga'u bakka mi ga'e bakka nam ga'e qarshiin isaa bakka mi ga'e herreegni isaa bakka mi ga'e jechuudhaaf bifa sheerii wal qabate keessattuu fakkeenyaaf amma tokkoon sheerii warri aksiyoona bite warri saartifikeeta fudhate hundi tokkoon 10,000 kan sheerii bituuf itti deemamaa jiru tokkoon 10,000 miseensotaa bifa sabsichar leejar isa jedhamu kanaan taa'aafii jechuudha galmeessaanii. Sabsichar leejar jechuun guyyaa guyyaadhaan guyyaa qaba lakkoofsa nagahee qaba galii qaba baasillee qabaate bifa sanii bifa qusannaatillee qusannaa bifa fuulduratti itti deemna waan ta'eef qusannaa immoo miseensa kamitti qusata kamirraa laallata sabsichar leejarii isa jedhamu kanarraa guyyaa guyyaa laallata. Dhufeetillee sa'aatii barbaadetti dhufe sabsichar leejarii keenyatti agarsiisi gaafa jedhu laalee deemaa jechuudha. Qusannaan isaa maalirra jira? Herreegni sheerii isaa akkamitti jira? Aduu gaafa 10 meeqan galchee gaafa 20 meeqan galchee jedhee laallatee herreega isaa buufachuu akka danda'utti innumtuu miseensi waldaa tokko jechuudha. Isa kana qabatee bifa kanatti deemuudhaaf yaalii gochaa jirra. Itti deemamas milkoofna jennee yaadaa jirra. Siistemni hamma kutaan faayinaansii ittiin hojjechuudhaaf deemaa jiru kun miseensa waldaa dargaggoota cafee hojii gamtaa walii galaa agam advanteejii qabaaf yookaan immoo agam advanteejii kenna. Tole galatoomaadha. Siistemni amma itti deemaa jiru kun miseensafis haa ta'u waldaafis haa ta'u qaama dhimmi ilaallatuufis bifa kamiin siistemni kun faayidaa qaba isa jedhuuf jechuudha. Siistema keessa erga gallee battalatti waan hojjetamu tokko fakkeenyaaf ji'a ja'aatti akka barbaachisummaa isaatti ji'a ja'aatti odiitii nuuf godhaa odoo jenne siistema kanaan maal gochuudha dafneetoo siistema keessa gallee waan hojjenne san baafachuu dandeenya. Abbaa kaffalellee miseensi aan dhume aan fixate kun sheerii isaa kan fixe jira 10,000dha namni sheerii tokko waan bitachuu danda'anii 10,000 san fixe muuf finne siistema sanaan laaluu dandeenya. Herreega isaallee herreega dhiira dubara adda baasu saffisa hojii irratti dabalaa deema. Kanaaf yeroo leen qusachuu danda'a. Miseensotaaf immoo ifa ta'a. Waan siistemni qabatu ifaan deema waan ta'eef bifa kanaaf faayidaa gaarii qaba. Waldaas guddisuu danda'a, dorgomaa gochuu danda'a inni yaadna jechuudha. Galatooma yaada keessanii fi egaa hedduu ibsitanii jirtu siistema haaraanis waldaan dargaggoota cafee hojii gamtaa walii galaa herreega gara fuulduraatti akka hojjetullee kaayyoo fi karoora akka faayinaansiitti qabamee jiru ta'uu miseensi keenyas ni hubata jennee yaadna. Guddaa galatooma gaaffii keenya.